Wantoota maatii waaqayyoo maqaa waaqayyootii nagaan sin gaafadhaa. Amaanu'eeliin amantaa Kiristoosiin kiristaana hafuura qulqulluun qulqulloota jedhamtanii guyyaa 48tti cuubamtanii mucummaa Sillaasee kan argattan hunda keessaniif maqaa waaqayyootii nagaan sin gaafadha. Akkam bultan, akkam turtan, akkam yoona afuroo kana eegdan. Amiin. Waaqayyoon keenya akka badii balleetta keenya gidiraa keenya cubbuu keenya sun irratti lakkaa'uun akka arjumaaf jaalala isaatiin nu eegeenis kee sa'a kanaaf yeroo kanaan kan gee maqaan uuma keenya ulfinni kabajni isaaf haa ta'u. Akkasumallee isa yaammanni ishiin kan biraan hafnee deessuu waaqayyoo qulqulleettii dubaroo maaramiidhaaf ulfinni kabajni ishiidhaaf haa ta'u. Ameen. Akkasumallee immoo ergamoota, toloota, raajota, barsiisota akka waaqayyoon kennaa isaanii kenniitti hunduma isaanii ulfinni kabajni isaaniif haa ta'u. Ameen. Akkasumallee immoo baga ayyaanota waggaaf ji'aan kabajameeluun guyyaa irraa yaadatameeluun deessuu waaqayyoo haadha keenya qulqulleettii dubarootiin isiniin gee ameen walumaan nu gee. Akkasumas immoo hordoftoota amantaa biraa ashamaa harka fuuni akkam jirtu nagaa keessanii galanni gooftaaf haa ta'u. Jira fayyaa koon jira nagaan na bira jirus simbiras akka jiru abdiin qaba. Egaa yoodii yuutuubii viidiyoo haaraadhaan hin dhufee har'ammoo viidiyoo koo warri maatinaaf hin taane maatinaata. Akkasumas immoo dadhabbina kiyya naa barreessuu keessanii hin dagatinaa. Akkasumas immoo warroonni na jajjabeessan laayikii sheerii naa gochaa na waliin jirtan hunduma keessanii ulfaadhaa eebbifama. Bakka yaaddaan gahaan jechuun koo dhaamsa koodhaan har'ammoo waa'ee deessuu waaqayyoo haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaram viidiyoo gabaabduu takka qabadheen dhufee irra deebiidhaanii baga geessanii baga walumaan geenye isiniin jedha. Dubaroo maaramiin waaqayyo gooftaa keenyaaf haadha keenyadha. Haadha waaqayyooti. Giiftiin keenya dubaroo maaramiin haadha waaqayyooti. Namoonni tokko tokko garuu haadha waaqayyoo haadha Yesuus jedhanii waamu. Dhugaadha. Sagaleen kun qalbii gara keessatti rakkina qabaachuu baatus namni hundi maqaa kana yoo barate itti fayyadame gaariidha. Yeroo jarmileen gantoota tokko tokko giiftii keenya haadha Yesuus akka fudhatan fakkeessuuf barruulee rabsaa turan tokko tokko ni jira. Sababni isaas warri haadha waaqayyoo jedhamtee waamamuu ishee immoo morman garuu haadha Yesuus jedhamtee waamamuu waan dandeessuuf haadha waaqayyoo keessattuu nirturis gantuu dubaroo maaramii haadha waaqayyoo jedhamee waamamuu akka hin qabne haalli himatame. Kanaaf Kirkoosii idil addunyaan waamamee balaaleffatame. Giiftiin keenya haadha waaqayyooti kan jedhamu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nama foonii fi lubbuu ishee irraa keessatti kan kee wantoota macaafa qulqulluu keessatti caafaman keessaa foon gooftaa keenya giiftii keenya waliin akka tokko ta'e fakkeenya fudhachuu dandeenya. Waa'ee qulqulluu Phexros jedhee sirriitti bal'inaan nutti hima jechuudha. Waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii haadha waaqayyoo ta'uusaa qulqulluu Phexros waa'ee ishee ni ibsa jechuudha. Gadi bu'iinsa jechuudha. Daawitillee irra deebiidhaan waa'ee ishee akkana jedhee ni ibsa. Gooftaa akka inni hin jeeqamneef harka mirga koo waan jiruuf yeroo hundumaa fuula dura kootti argeera. Kanaafis garaan koo ni gammada, arrabni koos ni gammada, qaamni koos abdiidhaan ni rafa. Sababbiin isaa isin lubbuu koo si'oolii keessatti hin dhiistu. Sababbiin isaa isiin lubbuu koo si'oolii keessatti hin dhiistu. Qulqulluu kee immoo macaafinis arguu hin kennitu. Ati karaa jireenyaati natti na barsiifteetta. Fuula keetiif gammachuu nan guuta. Obboloota mee waa'ee Daawit geggeessaa abbootaa du'ee awwaalamee ifa isinitti hima. Awwaalli isaa hanga har'aatti waliin jira. Raajii waan ta'eef akkasumas waaqayyo firii mudhii isaa teessoo isaarra kaa'uuf kakachuu isaa waan beeku du'a Kiristoos dursee argee lubbuun isaa si'oolii keessa akka hin hafne dubbateera. Jecha kanas immoo kan argannu
macaafa keessatti ni arganna jechuudha. Macaafa keessa deebiitti jechuudha. Waa'ee kanaa sirriitti bal'inaan nutti hima. Boqonnaa 25 lakkoofsa 32 irratti ni arganna jechuudha. Dubaroon maaramii dubara bara baraan akka taatellee ni ibsa. Haatanya qulqulleettii dubaroo maaramii dubartoota irraa wantoonni adda ishee godhanii durbummaadhaan jiraachuu ishee, qulqulleettii ta'uu ishee, qulqulluu ta'uu ishee, xuraa'ina kan hin qabne jechuudha. Haatanya qulqulleettii dubaroo maaramii. Qulqullinni dubaroo maaramii karaa ibsamu keessaa tokkoffaan waa'ee durbummaa isheedha. Durbummaa isheedhaan bara baraan jiraachuu ishee. Dubaroon maaramii akkasumas sammuu fi qaama dubara jechuudha. Durbummaan yaada jechuudha. Sammuu ishee keessatti yaadni bara baraan kan lama ta'e gonkumaa akka hin jirre ibsuu jechuudha. Gama biraatiin jechuudha. Durbii qalbii waan hin jirree fi durbummaan qalbii kan ibsu akkuma ergamaa Gabri'eel jedhe dubaroo maaramii dubartoota hundarraa adda baatee eebbifamtuudha. Isheen dubartootarraa adda kan baate jechuudha. Qulqulluu Gabri'eel mucaas akka deessu giiftii keenya dubaroo maaramiitti kennime jechuudha. Ergamaan Waaqayyoo jechuudha. Haatanya qulqulleettii dubaroo maaramii yaadan dubara. Akkasuma immoo durbummaadhaan qalbii yaada isheeti. Durbummaan foolii ishee dubartoota hundumarra adda kan taate kabaja kan qabdudha jechuudha. Haatanya qulqulleettii dubaroo maaramii. Kanaaf haadhateenya qulqulleettii dubaroo maaramiif kabajni ulfinni isheedhaaf haa ta'u. Isheen dubartoota irraa adda kan taatedha. Eebbifamtuudha. Qulqulleettiidha. Durbummaadha kan jiraatti jechuudha. Cubbuu dhala namaaf illee addaam akka isheetti hin muudanneef sababa kan taate jechuudha. Haatanya qulqulleettii dubaroo maaramii. Haatanya qulqulleettii dubaroo maaramii addaamiif sanyii isaa hin dhalanne sababa dogongora addaamitiif ijoolleen isaa hundi addunyaa gidiraa keessa kan jiranii kan ka'e jiraachuuf dirqama. Bu'aa cubbuu dhala baay'ee ulfaata waan tureef jireenyi ilma namaa akka dukkana keessa jiraatu mul'ata. Kanaafis yeroo gooftaan keenya dhalate uummanni dukkana keessa jirutti ifa guddaan arge kan jedhamu. Sababni isaa haatanya qulqulleettii dubaroo maaramii ulfaan waan durbummaa dhufuufteedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan deesseef sababa kanaaf cubbuu addaam jalaa nu baastee jirti. Haatanya qulqulleettii dubaroo maaramii jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos xaaliyaa garbummaa sababa dubaroo maaramiitiin kan gara jireenyaatti nuuf fure jechuudha. Nuuf jedhee fannifame. Dhufaatii gooftaa keenyaatiin immoo fayyina biyya lafaatti kan jedhame jechuudha. Dhufaatii gooftaa addaam sanyii isaa cubbuudhaan kan jalaa waan baasuuf Yohaannis Cuuphaan ragaa kan ammoo kan nuuf ibsu jechuudha. Waaqayyo inni cubbuu biyya lafaa kanarratti fuudhuun kan irraa kan ka'e jechuudha. Jecha kanas immoo kan argannu Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 29 irratti kan argannu yoo ta'e waa'ee kanaa bal'inaan kan nutti mul'isu jechuudha. Waaqayyo mana jireenya qaama isaa akka taate haatenya qulqulleettii dubaroo maaramii illee nuuf ibsa jechuudha. Galanni haadhateenyaaf haa ta'u. Du'aa ka'umsa ishiillee gooftaa duukaa kan kaate ishiidha waan ta'eef. Akkasumallee immoo namoota fi ergamootaan kan faarfatamtuudha jechuudha. Haatenya dubaroo maaramii ulfinniif galanni ishiidhaaf haa ta'u. Araarsituu ilma namaati jechuudha. Haatenya qulqulleettii dubaroo maaramii. Baga geessanii baga guyyaa haadhatenya qulqulleettii dubaroo maaramiif galanni magnagaan geessanii galanni ulfinni ishiidhaaf haa ta'u. Innis beekuu osoo hin ta'in faarfannaa tokko naaf faarfachuudhaaf tokkummaa sadummaa Sillaaseetti amanee haadha Toodeessoo qulqulleettii dubaroo maaramii abdii godhadheeffannoo koo abdaddee arraba koo cubbamaa kanaan naaf faarfadha.
isheedha haati waaqayyoo isheedha nu baraarsitu waaqni dhiifama ishee karaa ishee nu dhufe Mariyaam jennee beela'uun keenya fee isheedha haati waaqayyoo isheedha nu baraarsitu waaqni dhiifama ishee karaa ishee nu dhufe Mariyaam jennee beela'uun keenya fee Abbaa samii irratti ishee filaateera ilmiin ayyaananii seesee lamuuleera hafuurri qulqulluu ishee gurbuu bira waaqawwan filamtee isheen addaadha hundarraa maqaa keeyyoo waamuu dammaa guutamaafaa kanaaf dabaalee si faarsa haadakoo si faarsa giiftikoo isheedha haati waaqayyoo isheedha nu baraarsitu waaqni dhiifama ishee karaa ishee nu dhufe Mariyaam jennee beela'uun keenya fee Misiraachuu guddaa Gabri'eel ergame hawwii bara dheeraa dhufee sitti hime addaan fayyisuudhaaf guyyaa isaa geera waaqayyoon hidhisa fedhaa isaateera maqaa keeyyoo waamuu dammaan guutaa afaan koo kanaaf daddaabalee si faarsa haadakoo si faarsa giiftikoo isheedha haati waaqayyoo isheedha nu baraarsitu waaqni dhiifama ishee karaa ishee nu dhufe Mariyaam jennee beela'uun keenya fee qulqulluun Daawitii isa arguuf hawweera maqaa ishee ol kaasee bagaanaan faarseera abbaan yaaqosee baay'ee ishee jaalatee waa'ee ishee lapheensaa gammachuu dubbatee maqaa keeyyoo waamuu dammaan guutaa fagoo kanaaf dabaalee si faarsa haadakoo si faarsa giiftikoo isheedha haati waaqayyoo isheedha nu baraarsitu waaqni dhiifama ishee karaa ishee nu dhufe Mariyaam jennee beela'uun keenya fee dhiigaasaa lolaasaa dhibbuu keenya baatee gaafa fannoo sanaa gooftaan waan dubbatee harmee kodhaa ishee kinuusiif laadeera wadaa guyyaa sana alaabee korra jira maqaa keeyyoo waamuu dammaan guutaa fangoo kanaaf daddaabalee si faarsa haadakoo si faarsa giiftikoo isheedha haati waaqayyoo isheedha nu baraarsitu waaqni dhiifama ishee karaa ishee nu dhufe Mariyaam jennee beela'uun keenya fee isheedha haati waaqayyoo isheedha nu baraarsitu waaqni dhiifama ishee karaa ishee nu dhufe Mariyaam jennee beela'uun keenya fee kakakaasee kana jalqabsiisee kana xumursiisee waaqayyoo makuuf galanni haa ta'u viidiyoon kan guyyaarraa kana fakkaata aga viidiyoo koo biraa wajjin haga walitti deemnutti guyyaa gaarii turtii gaarii